baddoota keenyarraa du'a qabeedha. Sa'aatii ammaa kanatti ilmaan habashootaa yookiin Nafxanyoonni dhaabbata feesbuukii head office yookiin immoo dhaabbata olaanaa feesbuukii fuulduratti bahuudhaan feesbuukiin Jawar Mohammed irraa haa cufamu jechuun akka itti aanu kanatti dhaadannoo dhageessisaa jiru. Dhaadannoo isaan dhageessisaa jiran akka baddoota keenyarraa du'eetti lakkoofsi isaanii namoota lakkoofsaan 25 ta'uu isaa baddoonni keenya ibsanii akkaataa asii viidiyoo itti aanu kanatti sagalee isaa nu erganiiru faana bu'a. Reactivate his account. Reactivate his account. Deactivate his account. Jawar Mohammed is a divider. 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 Ban Jawar Mohammed. Jawar Mohammed. Ban Jawar Mohammed. Jawar Mohammed. Facebook. 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 Ban Jawar Mohammed. Jawar Mohammed. Ban Jawar Mohammed. Jawar Mohammed. Facebook is not for terrorists. Facebook is not for terrorists. Facebook is not for terrorists. Facebook is not for dividers. 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 Jawar Mohammed is a divider. Jawar Mohammed is a divider. Jawar Mohammed is a terrorist. Jawar Mohammed is a terrorist. Facebook. 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 Ban Jawar Mohammed. Jawar Mohammed. Ban Jawar Mohammed. Jawar Mohammed. Ban Jawar Mohammed. Tamsaas raadiyoo keenya ammas itti fufa. Mootummaan naannoo Amaaraa OMN odeeffannoo sobaa dabarseera. Akkasumas sagantaalee uummata naannoo Amaaraa jibbiinsa kakkaasinsaa fi hariiroo gaarii sabootaaf sablammoota biyyattii gidduu jiru xureessuun hojjeteera jechuun himate. Balaa tiraafikaatiin lubbuu namoota 5 darbe. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Irratti balaa tiraafikaatiin lubbuu namoota 5 darbe. Balaa kun kan qaqqabe konkolaataa fe'umsaa Isuzu lakkoofsi gabatee isaa 387 koodii isaa 3 AA ta'een namoota fe'uutu deemaa jiru. Horii karaarra jiran dabarsuuf yoo yaalu duubatti mucucaachuun garagaleera. Balaa kanas lubbuu namoota 5 battalumatti darbee namoonni miidhaan cimaa fi salphaa irra ga'e gara hospitaala Finfinneetti gaggeeffamuu yaalamaa jiraachuu waajjirri dhimmoota kominikeeshinii aanaa Daraaraa odeeffameera. Shakkamtoonni 359 to'ataman. Hokkara torbaan darbee naannoo Oromiyaatti raawwateen wal qabatee hanga ammaatti namoonni 359 to'annoo jala oolchuun kominikeeshinii poolisii Oromiyaa beeksiseera. Maddi kominikeeshinii poolisii Oromiyaati. Hoomaan Awwaanisaa godina Harargee lamaan keessatti mudateen lafa midhaan hektara 12,000 ol ta'u irratti midhaan kan qaqqabsiisaa jiru ta'uu ibsame. Hoomaa Awwaanisaa kun godinoota Harargee Bahaa fi Lixaa aanaalee 11 gandoota 143 keessatti kan mudate yoo ta'u hanga ammaatti lafa hektara 12,530 irraa kan qubate ta'uu odeeffannoo ni addeessa. Biiroon qonnaa Oromiyaa akka jedhutti ammoo Hoomaa Awwaanisaa kana to'achuuf carraaqii hanga ammaatti bifa adda addaati akkasumas humna namaa fi xiyyaaraan keemikaala biifuun hojii hojjetameen Hoomaa Awwaanisaa naannichatti mudate keessaa 77 to'annoo jira jedha. Biiroon qonnaa Oromiyaatti dabaluudhaanis Hoomaa Awwaanisaa aanaalee fi godinaalee birootti akka hin babal'anneef hawaasni bifa addaatiin ofirraa ittisuuf dammaqina eeguu qaba jechuun akeekkachiise. Kunis naannoo Hoomaa Awwaanisaa mul'atetti aara itti aarsuu fi sagalee guddisanii dhageessisuun naannicha irraa baqachiisuuf kan danda'amu ta'uu ibsame. Hoomaa Awwaanisaa kun torbee darbee keessa naannoo Tigraay fi Affaar keessatti miidhaa kan qabsiise ta'uu odeeffannoon addeessa. Qopheessaan qophii kanaa Alamuu Dambiitii fi Abdiisaa Baancaati. Galatoomaa.